jalqabe. Hayee harka fuune akkam nagaa keessanii an obsaaf bitaatii magaalaa Finfinnee irraa egaa akka neetworkiin biyya keessa konnekshiniin biyya keessa hin jirre ni beektu ammaaf neetworkiin banaadha. Yookaan banaa ta'u kanatti immoo maloota baay'ee barbaannee dhabne amma wanta argadhe tokko yoo jiraate laayivii akkasitti seenudha sagaleedhaani. Yookaan sagaleedhaan seenu immoo akka namoota ergaan kun akka naa dhaqqabuu fi barbaadu bira kanaa keessan nan barbaada. Ergaan kunis akka inni bira naa ga'u kanan barbaadu hayyoota Oromoo kanneen duraan gaaddisa raabaadorii keessatti dhiibbaa guddaa nuuf uumaa turanii akkasumas uummata dadammaaqsaa kallattii qabsoo itti argisiisaa turanidha. Isaanii biraan akka nageessaniif barbaada ofii daawwattanii wanta isin ilaallatu irraa immoo hojii irra oolchaa jechuudha. Akka dhaga'amu abdii qabaataa guyyoota gaafa facaasaa obsaan hidhameera oduun jedhu odeeffamuu isaa qubanaan qabaa. Garuu akka tasaa ta'ee namoota wajjiniin turree isaan hoggaa isaan dallaa itti seenuudhaaf waajjira dhaabaa yookaan isaan dallaa keessa seenanii nuun poolisoonni alatti nu ittisanii hin seentan nuun jedhaniitu namoota 100 taanee alatti utuu eegaatii jirruuti kan isaan reeffa miliqsanii helikoophteraan gara Amboo geessanii. Kana booda reeffi baheera asii maal hojjettu nuun jennaan hoggaa gara kallattiitti reeffi baha jedhame karaa biraa hoggaa deemnee ilaallu reeffi karaa sana hin baanee dursuma hoggaa nuti dudduubaan fuulduraan eegaatii turre isaan dudduubaan baasanii Jawaar fa'aa, Obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fa'aa fi namoota isaanii wajjin turaniin akkasumas immoo eegdota dhuunfaa yookiin boodigaardota Jawaariin waan mari'ataa jiran fakkaatanii reeffa miliqsanii gara Amboo geessanii isaan immoo akka isaan waan fonqolcha mootummaa geggeessisuudhaaf achitti argamanii balaa dhaqqabsiisuudhaaf achitti dhaqqabanii wayii fakkeessanii kiyyoo kiyyeessanii qabanii jechuudha. Kan hunduu yeroo ta'u namootni baay'een kan Dirree Dawaa Afaarraalee halkanuma sana dhufanii jiru turanii magaalota adda addaarraa dhufanii achi balbala fuulduratti gadda qaban ibsachaa isaa ta'uyyuu malee reeffi magaalaa Finfinnee keessatti hin awwaalamaa akkasumas immoo guyyoota 5-6 akka inni turu godhamee namootni hirmii hin baafatu jedhamee abdii guddaatu ture. Abdii sana garuu jarri shiranii kiyyoo kiyyeessanii hooggantoota yookiin immoo qaroowwan sabaa kan tahanii falmattoota dhala namaa Obbo Jawaar Mohammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa akkasumas Obbo Hamzaa Booranaatii fi namoota isaanii wajjin jiran hidhuu dhageenye isaanis miidiyaadhaan dhufanii yaalii daran fokkisaa ta'e yaaluudhaaf waan isaan yaadaniif to'annoo jala oolchina jedhanii amma namoota duraan gaaddidduu isaanii lafatti sodaataa turan of harkaa galfataniiti jiru jechuudha. An achi turuu kiyya immoo namootni biyya anaarraas bilbilanii nagaafatanii adeemsisaa hordofaa turanii giddugala jiraachuu koo dhagahan ni beeku turan waan ta'eef anis itti beera waan nan ta'eefu obsaanis ergatti jiraatee jarri kun hin hidhaniif jedhaniitu hidhamuu obsaallee akkasiin wal bira qabanii gabaatan jechuudha. Egaa kun sagalee kooti kanan dubbataa jirus magaalaa Finfinnee irraati. Akkaawuntiin kiyya akka inni banamu kanan godhe immoo obboleessa kiyya achi Ameerikaa jiruun miseensa maatii kan ta'e obboleessa kiyyaan waan ta'eef haala kanaatiin wantan jechuudhaa fi dhaammachuu barbaade inni hangafaa tokko yoo jiraate uummatni diraamaawwan mootummaan hojjete iskiriiptiiwwan inni barreesse taatota inni uummatatti gadi baase kanarraa kanaaf tokko isaaniitiif iyyuu gurra ergisaatti hin jiru. Qotee bulaan baadiyyaa isa fokkisaadha jedhamullee kiiloomeetira fagoo magaalaa aanaarraallee fagaatanii yoggaa bilbilaan quunnamnee dubbisnutti waan isaan nuun jedhan yoo jiraate gumaa caalu hin baasa taanaan ani har'a tokko ajjeetee wareegamuun fedhii kiyyaa
jedhanii hoggaa isaanitti dubbatan edaa ofumaa dhamhaati jiru malee warreen mootummaa kunni OMN biyya keessa jiru haa cufan iyyuu malee tamsaasa miidiyaalee hawaasummaa kanneen akka feesbuukii faa kana kanneen akka tiwiitii faa kana haa cufan iyyuu malee soba hin malle soba qaanfachiisaa soba qaanfachiisaa soba uummata ofirratti dammaqsaa jiru edaa uummata ofirratti beeksisaa jiru edaa sobuma fakkaatu illee sobaan hin jiranni jennee akka jajjabina horannuu fi warri alatti hafne kuni akkasiin hawaasa quba qabaataatii walis quba qabaachaatii jira jechuudha. Egaan amma uummatni adda durummaadhaan maal barbaada gaaffii jedhu yoo kaasne akkasumas deebisaa yoo barbaanne akka itti qabsaa'u beekaa haalaa fi adeemsa isaas gaarii godhee ni beekaa akka wal fakkeenya qabaatuuf akka afaan tokko dubbachuu danda'uuf nama yookiin immoo miidiyaa isa barbaachisaa namoota isa barbaachisaa akkasumas miidiyaalee danuutu qabaate gaariidha. Danuun sun jenna rurrukutabeetii jira amma carraan tokkitti nuti qabnu OMN qilleensarra jirtudha waan na taateef OMN kanatti immoo akkaataatti hawaasni afaan tokko dubbatee tarkaanfii wal fakkaataa tarkaanfatee naasuu diinatti isa kanaan dura daalmaa ta'u abdachaati dhaamsi kiyya inni guddaan tun dubbadhu utuu sheer gootaniiti namootni dhimmichi ilaallatu of beeku waan na ta'eef iyyuu akka isaan deebitanii lakkoofsa isaanii isa daareektii argachuu hin dandeenye waan nan ta'eef anaan karaa kana dhufe utuu ta'eeti wajjiniin akkasitti daareektii mari'anne gaariin itti fakkaata ture. Akkasuma odeeffannoo saba biraan ga'uu fedhii hawaasaa ilaalanii fedhii hawaasaa sana bifa wal fakkaataatti akka luuccabuu fi mari'atanii gadi ta'anii sa'aatiitti qabsoon adeemsifamuu qabuu fi malleen qabsoo karaa nagaa jiran keessaa tooftaalee qabsoo karaa nagaa jiran keessaa akkamittiin akka namni tarkaanfachuu danda'u itti himuudhaaf miidiyaan alaa qabnu OMN'dha. OMN sanatti haalaan dhimma bahanii wareegama hacaaluu aarsaa hacaaluu yakka hacaaluu irratti hojjetanii fi wanta gatiitti horuu danda'u irratti utuu hojjetamee ergasiis immoo namni dhibbaatama bira darbeeyyuu lakkoofsaaf nama rakkisu magaalota adda addaa keessatti haga nama 15-20 olii wareegamuudhaaf kan ta'an yoo ta'u wareegama isaanii kanatti kan nuti adda durummaadhaan gatii horuudhaa dandeenyu warra nu biraa kufan sana kan nuti ekeraa isaanii boqochiisuu dandeenyu yoo dirqama isaan bahaniif sana galmaan geenyeefidha. San immoo kan ta'u yoo bahaalidhatti kaabaa kibbatti giddugaleessa illee dabalatee adeemsa wal fakkaataa ta'een akkuma barii caaluun wareegamuu isaa dhagahamee uummanni mufiisaa mul'ifate kanatti bifa wal fakkaataadhaan barbadeessuun illee yoo keessaa dhagame mormiinni qabsoo karaa nagaa lagannaawwan akkas akkasii kun utuu adeemsifamanii gaariidha yaada jedhu dhiyeessaa. Yaada sana immoo haala wal fakkaatuun guyyaa isaatii fi guyyaatti ilaallatanii uummati akkatti qophaa'u erga godhanii booda gandi hundumtiyyuu akka afaan tokko dubbatu gochuudhaaf maatiitti bilbilanii yaada isaanii hubatanii fedhii isaanii erga baranii booddee akka ta'u barbaadeetanidha. Ati wanti karaa OMN'tiin hanqinni jira jedheetii yaadu laayivii hoggaa ta'u yaadi namoota sirriidha gaariidha. Asii maaltu naannoo keessanitti ta'aa jira jechuun utuu bilbilli biizii ta'uu baate namootni shira dhaqanii kaabinoonni oduu sobaallee asirratti baasanii amantummaa dhabsiisan ni jiru jennee sodaanna waan ta'eef iyyuu kanarratti OMN dursee utuu of eeggannoo jabaa taasise yookiin immoo gulaallii barbaachisaa to'annoo barbaachisaa irratti adeemsisee yaada yoo ta'e rakkoo qabu erga riikardi godhanii booddee amanamummaa fi haala isaa erga qoratanii booddee yaada nama tokko irraa dhagahan nama kaan irraa erga mirkaneeffatanii booda utuu taasifatanii gaariidha. Sababiin isaas yoo xiqqooshii waan sobaa kan ta'u yoo xiqqooshii dabballoonni wayyaanee kun soba raacitii sobaa itti maktee uummata biraa kan gurra uummataatiin kan geessu ta'e uummatni naannoo sanaa immoo dubbichi soba ta'uu kan hubatu yoo ta'e akkuma OBN faa kana akkuma ETV faa kana lagachuudhaaf jira waan ta'eef lagannaa kana bira utuu hin gahin akkaataa itti afaan tokko dubbannutti utuu deemameetii
egaa inni tartiimoodhaan masakamudha inni totoo hojiirra ooleetii haalaan gaariidha jedhee yaada dhiyeessuu barbaada. Ammas kanan dubbataati jiru magaalaa Finfinnee irraati dabalata wantan jechuu barbaadu hooggansi alaa isan barbaachisu eeyyeen tarii barbaachisuu dhiisuu danda'a. Gorsi alaa isan barbaachisu eeyyeen tarii barbaachisuu dhiisuu danda'a. Dirreen qabsoo dirree dachee Oromiyaati malee dirree biyyoota diyaaspooraan irra jiranii miti eeyyeen sirriidha. Garuu wanti amma qabsaa'onni biyya keessaa warreen wareegama faarsaa ta'an hundi isaanii barbaadanii nama isaaniif sagalee ta'uu barbaadu. Nama isaaniif walta'iinsi sagalee isaaniitiif hojjetu barbaadu. Sagaleen keenya sagalee mootummaa abbaa irree rifachiisee warraaqsee gara biyyaatti sagasheedha. Amma jiru kun immoo dogoggoraa fi badii wareegama hin malle saba kaffalchiisaa jira waan ta'eef magaalota hunda keessa gaddi seeneera waan ta'eef seenaa jira waan ta'eef isa taan ijaalmaa ati waasni kafa jedheera kana gochuu kanammoo haala kanaan yoo adeemne ta'a kanammoo muuxannoo baroota darbanirraa akkasitti Hello. Sagalee kana abrii godhe. Bakka itti buufee muka. Akkaataa itti jarri dubbii yerootti abbaa baay'ee caadatetti dhaadannoo isaa sirrii akka hin taane kallattii qabsiifne amma yeroo oomisha ministeeraatiin uffata waraanaatiin akkasumas immoo saba hundatti dhaadatu wal fakkaataa miti waan ta'eef akkaataa qabsoo bara kana madaa otoo hojiitti kenname mara isaaniiyyuu amma humna keenya hiriyoota keenya wajjiniin hojjennee namoota dirree irra jiranii fi magaalota adda addaa kan isin karaa feesbuukii kanaaf hin dhaqqabsiisu ta'a. Ulfaadhaa galatoomaa ergaan isaa akka namoota bira gahuuf immoo sheer gochuu hin dagatinaa nagaan naa tura.